nyaadhuu fira keetti galagaliitiin liqimsii jedha. Takka dhuufuun namummaadha. Lama dhuufuun garuu maal gadhummaadha jedha Oromoon. Kuni taratii miti sirriimadha jechuudha. Ilmi namaa takkaa ni dagata. Garuu lammaffaa gaafa dagachuuf deemu eessattan dagadhe eessattan mucucaadhe kaleessa bakki kufaatii koo eessa jira. Namni tokko otoo daandiirra deemu bakka itti gufatee kufe sana boru gaafa ijaan arge irraa jallata. Maal akka isa gufuu kaleessa sadha'ee sana yookiin agaa haa ta'u yookiin mucucaachuu haa ta'u iddoo itti kaleessa kufe sana irraa jallata. Boolla kaleessa isa liqimse sana keessa bu'uu in sodaata. Abidda kaleessa si gube harkaan qabu sodaata. Ilmi namaa jechuudha. Ilmi namaa namni sammuunsaa dalagu jechuudha. Nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya guyyaa har'aa jechuudha. Waan baay'ee na dinqisiise. Beqaa yaani irraa dubbachuullee nan barbaachisu iyyuu ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf garuu namoota tokko nama imimmaansaa buusee boowwayii argeen jechuudha. Akka na kofashiisuus na godhe akka ittiin aarsuus na godhe jechuudha nama sana. Egaa akkuma suura kanarraa argitanitti jechuudha Wantiyaa fi abbaa manaa jedhanii kan itti odeessan turan jechuudha. Isa argeetaniini interbuu inni eengadda godhee Fini isheen immoo yaada isheen har'a ibsatte yeroon dhaggeeffadhu baay'ee tokko na jibbisiise jechuudha. Namni hanga kana jechuudha dubartii taate gaafa kubbaa miilaa taate irri kamillee dhufe sitti funcaa'e irri kamillee dhufe sitti taphate irri kamillee dhufe sirraa fayyadamee gaafa sirraa deemu. Namni dumbushbushee kana fakkaattu namni bor iddoo guddaa ga'uu dandeessu namni bor iddoo itti kaleessa kufte sana keessa ba'uu dandeessu har'a irri abbaa fe'ee irri qomoo fe'ee ufe akkamitti sitti funcaaha maanni kuuraadha kubbaadha gasaala harkatti dhiqatanidha dubartii miti kaleessoo dagamee kaleessoo tokkoffaa ijoollummaatu na dagee lammaffaa rakkina haadha koo fi abbaa koo sana ilaaleen rakkina taane keessatti kufee jetteeni. Akkuma beekamu namoonni baay'een immoo jechuudha nama boo'u argitaniitu yoo ta'e kaleessa fakkeenyaa fi suuraa ishee fayyadamanii jechuudha yeroo inni anaaf ishiitii wal jaalannee turre wal fuudhuudhaaf walii gallee turre garuu haati kiyya hin jaalanne ani haadha kiyyarraa adda ba'uu hin barbaadu akkasumallee amantii kiyya hin jaaladha amantii koorraa adda ba'uu hin barbaadu ishiin immoo yoo amantii koorraa adda ba'een amantii kee faanan ba'a si faanan ba'a yoo jette haa dhuftuu jedheeni. Uguman siniin jedha ani amantii Wantiyaa waan irraa beekuun qabu pheenxee taate ortodoksii taate qaalluu taate hin beeku waan ani ishee arge sirbuma irratti ishee arge jechuu in sirbiti piromooshinii adda addaa irratti ishee arga malee jechuudha. Garuu har'a dhuftee maal jetti ishiini ani piromooshinii hojjachuudhaaf malee isarraa homaa takkallee hin qabu isa wajjiniini waan biraa keessa hin gallee jetti. Garuu suuraalee isheen kanaan dura babbarree poost gochaa turteetu wajjin rafanii halkan rafaa jiranii waan akkasii viidiyoo sana gadhiisaa turte jechuudha suuraalee rafanii halkan rafanii jechuudha. Akkasumallee mucaan ishee immoo abbanaan jetti mucaa ishee rabbina haa guddisu mucaa ishee abbanaan jetti ishee haa guddisu jedha jechuudha inni. Isheen garuu waan akkasii keessa waan nagalleerru hin qabnu nuti piromooshinii adda addaa hojjechuufidha jetteeni. Jarri jarumaa bar jarri dhiigni isaanii tokkodha bar warri amma morma numuree fi warri gurbaan kunis immoo akkuma beektan warra boolla tokkotti Oromoo meeqa gadi naqedha jechuudha. Namoonni baay'een bakka irreechaatti Oromoo meeqa kan gadi boolla tokkotti awwaalee allayyaatti gadi naqe jara warra kana jechuudha. Jarri jaruma harka wal keessaa qabdi. Zariin zarii masheeti wal harkifatti jechuudha. Akkuma beekamu isheen immoo namoonni baay'een immoo isheen waan Oromoo taate keessumaa Oromoo Salaalee waan taatee fi inni immoo har'a ishee dhiisee laphee ishee cabsee jedha. Akkiit dhiirri laphee kee cabsa. Ati dhiira tokko bifa isaa ilaalte faanan deemi. Unuuf barumsa nuu ta'a jechuudha.
Na jarri otuma hanfa'e ta'eeyyuu otuma uguma jaalala ishee qabaateera ta'eetu isheen immoo namni maal naan jedha lammata kufee yeroon argamu namni maal naan jedha jettee nuyi piromooshinii ejjechuudhaaf malee jettee yoo himatteeyyuu jechuudha. Feesii ishee irraan beeksisa fuula ishee irraan beeksisa jechuudha. Dhiirri tokko immoo gaafa laphee nama cabsee jaalalaan si mo'atee sirraa nyaatee sirraa dhugee sirraa fayyadamee sirratti bashannanamee ciniisaa sirratti urgufatee gaafa laphee kee cabsee deemu jechuudha. Madaa taatee argamta. Madaa namni qabuu hin dandeenye keessa isaallee namni arguu hin dandeenye jechuudha. Madaa nama nyaatu baay'ee nama nyaatu abidda nama gubu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni gaafa waa jaallatee dhabe ni miidhama jechuudha. Miidhama namni isaaf arguu hin dandeenye miidhama laphee isaatu caba jechuudha. Sammuu isaatu miidhama jechuudha. Kanaafuu dubartoota keenya hadaraan siniin jedha. Nuyi keessumaa warra biyya ormaa jirru jechuudha. Kuni akka tapha onlaayinii fakkaatti jechuudha. Tapha onlaayinii kanaati jechuudha. Dhiira kamiyyuu taanaan nama maalummaa san hin beeknetti ittumaan siqiin faana sinaasoyin faanayyuu piromooshinii ejjetiin kan qomoo keen taane faanuma piromooshinii makanayyuu maalumatti ejjette kaleessa kufte miti. Har'a of eeggannoo guddaa goote ilmoo ishee guddifachuu qabdi jabaachuu qabdi. Erga sabni sabaaf sablammiin kamiyyuu ishee bira dhaabbatee ishii gargaaree immoo nama taatee argamuu qabdi. Galata uummata saba hamma kanaa balleessuu hin qabdu. Ishiin amma saba kamiifillee looguu hin dandeessu sababiinsa saba kamtu ishii gargaaree jira waan ta'eef sabni hundi ishii gargaaree jira. Kanaafuu ani saba koo kana jettee dubbachuudhaaf hin sodaatti jechuudha. Sinii galee maaliifi lafa kufterraa isaantu ishee kaase. Haa ta'uyyuu malee otoo nama taate erga sabni hammi kun hunda ishee kaasee immoo jaallachuu hin qabdu. Qomoo biraa darbite. Qomoo biraa jaallachuu hin qabdu. Qomoo mashee iyyeessuma qomoo mashee wajjiniin jiraachuu qabdi. Otoo deebitee lammataa gaa'ila tangalaa jette mucaan xinnoo nama bor ol guddatu waan taateef of eeggachuu qabdi. Nuti immoo ishiirraa barumsa akkamii fudhachuu qabna ree? Ishiirraa barumsa guddaa fudhanna. Sababiinsa nama singinne bira dhaabate. Nama singinne yeroo siin jedhu nama qabeenyaan singinne otoo hin taane nama umuriin singinne otoo hin taane nama zarii kee yookiin qomoo keetiin singinne bira dhaabatiin. Bor salphinaan galtaa bar. Dhugaanii nama baay'ee argeera nama qomoosaa malee wal fuudhee walitti heerumee ittiin wal arrabsu. Namni akkasi argetti si beeka jechuudha. Eenyuyyuu nama sin beekne yoo jaallatte akka gaafa si arge. Maali? Akka gaafa ati guddatte, akka gaafa ati maal keessa akka chaalenjii haati kee abbaan kee obbolaan kee firri kee kabajaa akkamii akkati qabdu, maatii keef jaalala akkamii akka qabdu, akkasumallee maatiin kee jaalala akkamii akkasii qaban hin beeku. Dhiirri sin beekne gaafa si fuudhu akkuma har'a si argetti si fuudha jechuudha. Baga didde garuu amantii ishee irratti baga didde. Darbee immoo dhiiraaf jettee amantii kee jijjiiruu jechuun salpha jechuudha. Salphachuu dhugaan siniin jira. Maaliif yoo jettanii namni tokko har'a dhiiraaf jedhee amantii isaa gaafa jijjiire dhiirri hin dhibu. Eenyuyyuu taanaan ogummaa kee dandeettii kee hojii keetu dhiira sitti fida jechuudha. Dhiirri hin dhibu. Dhiirris qaaliidha dubartiinis qaaliidha. Inni kun hundummoo hojii keeti jechuudha. Kan qaalii si godhu hojii keeti jechuudha. Kanaafuu biyya tokko teessee biyya tokkotti, ganda tokko teessee ganda tokkotti, akkasumallee amantii tokko keessa teessee amantii tokko faana gaafa fiigan dhumni isaa kana fakkaata. Mucaan gubattee ittiin sobdi oksatti malee jechuudha. Piromooshinii jetti malee. Kunis ufee qubeelaatti kaaha, kunis ufee qubeelaatti kaaha. Asiin nama biraa wajjin suura kaate, asiin illee nama biraa wajjin suura kaate. Inni kun immoo tokkoffaa baalagee nama fakkeessaa, lammaffaa nama kaayyoo hin qabne nama akkasumatti nama gara oofan bee jedhanii hoolaa bee jedhanii oofanii fi garuma akka kubbaa gara darbateetti konkolaataa hedduu buutu abbaan barbaade akkas ishii godha jechuudha. Maaliif yoo jettan barcumaa fi ulfina abbaatu of jala buta. Otoo isheen of kabajjee maallaqa argatte kanaan qassi jette teessee dubartummaa ishee kabajatte namni har'a maqaa ishee dha'u hin jiru. Har'a garuu inni beekus inni hin beeknes hundumatu isheerraa dubbata jechuudha. Hundumatu isheef dubbata, hundumatu isheerraa dubbata. Kun immoo nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf nan aari'ani.